Yooyaa akka biyyoottan barattoota kutaa torbaffaadha. Boqonnaan tokko waa'ee yaadrimee tuutota kayyuu kan laalluta jechuudha. Maaliif tuutni kayyuu tokkoon kan laalluta barattoota keenya qormaata kutaa 8ffaa qophaa'uudhaaf asirraa jechuudha. At the search of the thing jalqabni isaa jechuudha asirraa jechuudha kan tokkoon kan laalluta. Bu'aalee barachuudhaaf bu'aa waan barattaniif jechuudha boqonnaa kana maaliif adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati jechuudha. Yaadrimee tuutaa irratti yaadrimee tuutaa ni hubatta. Hariiroowwan tuutootaa ammas lameen ni ibsita. Makoo fi kibba tuutootaa ni barbaadda. Makoo fi kibba tuutootaa danaa viinitiin ni ibsita. Danaa viinitiin kan ibsitu ta'a egaa yaadrimeen inni isa kana qabattu jechuudha seensa. Okay, kutaa torbaffaatti yaadrimee tuutaa waliin yeroo jalqabaaf kan walitti dhuftudha. Yeroo jalqabaatiif waa'ee kanaa wajjin walitti dhuftanii okay, jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti yeroo baay'ee waa'ee tuutoota adda addaan ni kaafna. Fakkeenyaaf yeroo waa'ee garee barattootaa mana barumsa keetii garee taphattoota kubbaa miilaa Oromiyaa walitti qabama konkolaataa garee jaldeessaa yookiin waa'ee walitti qabama wantoota yoo dubbannu waa'ee tuutootaa dubbanna. Boqonnaa kana keessatti maalummaa tuutaa, tuutoota, mallattoo tuutaa, hariiroo tuutaa fi tuutoota qoyyabuu ni baafna.